Mee jaartiin tantee waan akkanaa si qopheessite kennaa silaa kennamoo qabu dagachuu isiitiin maaltu si dhaga'ama? Akkan daganneen beekawa. Naman dinqisiifadhu keessaa ijoollee waliin baradhes ijoolleen biyya kana waliin jiraadhes dubartii cimtu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Marruu Show. Hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jenna jechaadha. Akkasumas haati afnaan jechaadha. Afnaan oolootu maal yaaddisa? Ganam subii sa'a 12 naa bilbilte iddoo marruun hin jirretti naanii kootuu naan jedhanii akkasii konkolaataa qabadhee dhufe maal wanni na waamtan ibsa? Egaa arraan tana jechuudha takkii arraan tana guyyaa waa bituu deemnu jechuudha. Marruun akkuma ammaan dura beekanitti walumaanuu atis jechuudha. Surprise na godhee ture. Dhugaa. Surprise inni na godhe san waaniin kuban qabneef jecha ani kennaa kan nuuf hin dandeenye. Okay. Kennaa ajaa'ibaa takkii immoo gammachuu umrii keenya keessaa hin banne na godhe na kennee takkii immoo gammachuu umrii keenya keessaa hin banne waan na qopheesseef jecha ani kennaa san takkii immoo gammachuu san deebisuuf yeroo san keessatti waan hin dandeenyeef jecha ammaan tana gaa maal irratti deebisuuf deemte jechuun keessa hin oolu arraan tana sababa qabna. Sababni maali? Kuma 50 seenu deema. Subscribing kuma 50 waan seenuuf deemuuf jechaadha. Inni ammoo gaafa kennaa si kenne san guyyaa walfuu waggaa 8ffaa walfuutan kabajee si kenne jechaadha. Atammoo subscribing isaa kuma 50 waan seenee jiruuf jechaadha. Isa sababeeffachuudhaan kennuuf deemti. Kennaa isiin kennuuf deemtu kan inni ammoo quban qabu jechaadha. Qabu surprise kanaas quban qabu. Kuma 50 galuu deema. Kuma 50 eega galuu deemeef jecha maaliif gammachuun isaa akkuma walitti dhaabbatetti walitti haftu kaameraadhaafis hedduu gammadee jira. Surprise kanaafis akka gammadu abdiin qaba. Surprise kana kuma 50 waggaa tokkoo fi wayitti jechuudha. Kuma 50 silaagaa waggaatti kuma 50 namni seenuu hin qabu. Akka Oromootti jechuudha. Oromoon gaasilaa maaliif beena gaadhiyoo tana akkuma lallaafattee jirti. Sabni biraa baati sadii baati afuritti kuma dhibba lamaa shantama akkana seena. Humaara koon qabu guzuma dhaqqabdan gizuma isinii mijjaa'ee subscribe gootanii humaara koon qabu bakka diimtuu sana immoo akka ta'e subscribe akka gootanii kuma dhibba immoo ji'uma takka keessatti kuma dhibba akka gootan. Akka hin godhan isaanuu dhiisimee nurraa sawe. Amma tattoo kunoo kuma 50 godhan yoo ta'a gooyitti sila ji'a takka keessa kuma dhibba ni godhani. Ni godhan amma immoo ni godhan ni morkata waan ta'eef dhibbatti ni godhan. Ani ingodanii jaatni godhan jetta walumaan laalla garuu arraan tana jechuudha kennaa bituu deemna akkuma agartanitti magaalaa keessa yaa'u jirra kennaa tana gaa kennumaan isaa madaalu hin dhabe kennumaan isaa madaalu tanumaan isaaf kennu yaaduun ni gaa baay'ee waan baay'ee namatti tolaatii kabajamtootaaf hordoftoota Marruu Show jechaadha kennaan isii yaadaartu kun jechaadha dhugaa kennaa ati kennuuf yaalte san caalaa yaanni nuyyuu ni gaa waan kan inni waan quban qabneef jechaadha amma isaaf surprise ta'ara jechaadha. Yoo danda'amee jedhee viidiyoo keenya hanga dhumaa hordofaa yoo danda'amee jedhee surprise ma godhuudha. Yookaan ammoo bifa bira jalqaba rifachiisuu barbaadnee jechaadha. Yoo waa hunda arganne waan addaatiin rifachiisnee suukkaneessinee bochifnee kaane surprise kana ittiin na jedhaa jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaa akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna isin jenna. Egaa ammaan tana imala deemu jirra gizee imala keenya warrannee bakka warraabinnu sanis waa xiqqoo garuu kennaa sanis hin agarsiisu waa hundaa xiqqoo isiniif mara kennaa fi surprise waa hunda jechuudha. Dhuma viidiyoo keenyaa irratti agartanii bye. Nu hordofaa isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Marruu Show hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jennee jirra. Makiinaa keessa jirra moo makiinaa ala jirra? Isaan gaafnoo akkuma arganitti bakka guddoo bakka ajaa'ibaa jirra jechuudha. Bakka wanni hundi itti argamtu bakka tana seentee waan takka osoo dhabdee gadi hin baatu waan barbaannu san as keessa barbaadu dhufne garuu waan taate isin agarsiisnu bakka hunda numa seenna. Dhuma viidiyoo kennaa qofa irratti
Afnan, bye. Diduetti. يا أخي نوع ما أنت نوع هم دار كده جرة بهاجرة وهم ده بنجرة ما لك تعرف نقدر سيسنو Itta garsiisu ummata kanatti. نقدر سيسو دي سيابتي Lakki uummanni kun إذا laayikii براد لا لايك يسنقول أنا إيش فايدة kanaafuyyuu خلافه hin agarsiistu. نقدر سيسنو وهم ده بنجرة سعيد تيجي جرتي أما أنت نديم نجا كرك كاتي في وانك قبرسنو ديم قبنا Aywa. Kana hunda akka inni quban qabaanne. Ummu Afnaani eessa jirasa? أنا كنت جرتني أوتيلا أوتيلا يجوا أوتيلا نعطاه سمطانة Hoteela nama bultii tolu jecha. إيه Eekkee? يسلك قبلا يسلك كولا خلنا نفكر Keessa kabajamtootaaf hordoftoota keenya jechaadha. Asii gara kaameraa keenya kabajamtootaaf hordoftoota keenya iddoo lama nuti akkuma jalqabaa Ummu Afnaan himuuf yaadatte jechaadha. Hoteela keessa jirra jechaadha. Hoteelli kun ammoo hoteela nyaataa osoo hin ta'in hoteela bultiiti. Mana isaaniitti waan dhossaaf dargaagoo yookaan sarpiraayisii kana yoo goone jechaadha. Beekuu waan danda'u waan salphaadha. Iddoo kanatti mana saayiboota isaattis ni beekama. ni beeku jechaadha. Iddoo kanatti ammoo nullee hin argamnu jennee yaadee jirra yoo haalli hundinuu hin jenne jechaadha. Iddoo kana godhannee jira jechaadha. Iddoo kana akkaataa isatti amma wanni rakkoo guddaa nu ta'a. Akka itti fidnu. Akka iddoo kanatti fidnutu rakkoo nu ta'aa jira. Akkamiin akka itti fidnu Wal mari'annee wal mari'annee laallaa laallachaadha. Amma ammoo hoteela kana fakkaatu gurfa kana qabannee jira jechaadha. kutaa farfaa. Qabannee jira. Haala kanaan ni argama nu gabbuullee kamara kee meeniin kennaa. Waan naannoo kana jiru sinna agarsiisu wal bahe. Akkasii gabaasa. Inshaallah. Haala kanaan Ala kanaan irratti qopheessinee jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo guyyaa kaleessaati moo bullee wallisa? Wayi kullee wallee irraanta da guyyaan kabiraati. Guyyaan kabiraati jechaadha. Amma eessa dhaqaa irrasa? Aktiin jajjara jira laala makiinaa akkatti oofi jira takka irratti oofi jira. Aktiin soota Tole tole. Arraanta nama kitti deemu jiru jechuudha. Ammaan tana deemnee keeka fitu deemna. Waa hunda qopheessinee jirra. Nuti mana sharrahuus takkii nuti waa itti goggoruus isiniif barree jirra. Waa hunda qopheessinee jirra. Amma wanni keeka. Keeka fuudhuuf deemaa irra jechaadha. Amma keeka fuudhaa deema. Rabbi nu haa gargaaru sa'aatiin inni dhufullee gahee jira hojii irraa dhufullee gahee jira. Ayyaanis mana hin jirtu nyaannis godhamee hin jiru. Dirri yoo qabaate nyaate yoo hin qabaanne akkasii. Nasiiba isaati walla birrillee waan harkaa qabu soo garuu hin beekne. Har'a gudii godhaa jirra jechaadha. Gurbaa kana ajaa'iba isa godhaa jirra. Rabbi haa laaffisuu fi noordufaan affeerraa kennaa keeka fuunee dhufna. Keeka fuudhee. Egaa kun ammaan tana konkolaataa ramunee mana keekaa deemee jirra. Keeka hami dhiiroo kanneen keessaa beekatee beektan beektan jechuudha. Abdi itti mul'isu. Laa hin mul'isin. Walla. Walla an kaleessa itti waan bitteessa mul'isen naan hin dinne. Har'a carraa waan naa kenniteef hin mul'isini. Dhuma viidiyoo irratti haa argatanii jechuudha. Keekni boombii roosa boombii. Dacha'aarra jechaadha jalqaba keekii fuudhuuf kunneemi. Keekii illee itti agarsiisnee jirra garuu keekii bifa ati itti qopheessite baay'ee na ajaa'ibee jira jechaadha baay'ee na ajaa'iba. Bareedaadha ni agarsiisan namni bareedaa. Kaleessa ati carraa naan kennine kanaaf jechaadha. Amma ammoo yeroo keekii fudhannee dhufnu jechaadha kaamerameeniin kenna nu duubaan nu to'ataa jira jechaadha. Sochii kenna hunda waan nu dalannu guutu nu laalaa jira jechaadha. Kana isin mul'atan fakkaate yaasin YNA Oroon tuubiin kunoo duubarraa jechaadha. Mataa keenya qabee nu argufaa jira. Kaameraadhaan jechaadha. Kana fakkaata waan baay'eetu qophaa'eeraa fi jechaadha keessattuu keekicha baay'ee jaaladhee an guddina isaa osoo hin ta'in yaaduma keekii san bifa kanaan qopheessuu kan keettu na ajaa'ibe jechaadha. Keessattuu haala kamiin akkasitti yaaddee diizaayina sana akka filattee na ajaa'ibe jechaadha. Akkami diizaayinii? Diizaayiniin isitu kalee waa uummata mul'isa jennaan mul'isni naan jette kanaaf ammoo carraan ana qabaabeetta isiin hin qabdu kanaafuu carraa kiyya fayyadamee anillee akkuma isiin dhosite inni jedheen anillee kana fakkaata amma gara
iddoo qophiitti deemaa jira jechuudha. Kono Ibroon faan achirraa nyaata nyaachuu jiranii kono. Kono laamicha akkami akka figuroo. Akkasii tulbili. Aslaala. Aslaala eeggatu. Tulbili kita. Kalau kalah, ini sih. Maiki war bu bika maiki kamu tuh cek. Ini sebagai racun. Lalu nur kamu buat itu. Lalu jira wallah lazim lalu. Evan lalu jira. Nur kusin je berapa? Bismillahirrahmanirrahim. والله يا اخي ملته والله بالله قسما بالله استغفر الله جل بك ارك لاني ارك saya setinggi tahu wan berwani jadam nih sini wujud nih rekay kan ya baru wannan ne sai sabo wannan ne sai wallahi sirri jaarsa isaatiif qopheessaa turte gammachuu guddaadha jechaadha baay'ee nu gammachiisee jira jechaadha bifa piraankiitiinis qopheessinee rifachiisnee turanii jechaadha gara dhumaarratti kaameraa ni arganna jennee abdii guddaa qabna warra walii galtee waan gooneerruuf jechaadha kaameraa ni arganna isin biraan ngeena jechaadha kaamericha marruun 50 kee ga'ee jira isa sababeeffachuudhaan dhossaadhaan keeka kanas kan jalqaba isinitti mul'isu isin dhoogisiise isa kana jechaadha bifa halluu yookaan loogoo yuutuubiitiin daladdeetti kan qopheessite jechaadha baay'ee nama gammachiisaa baay'ee gammadee mabruuk congratulations jenna jechaadha. Anammoo jalan nadararee jira yeroo kana gootii bira geessu chikitti haalaan nadararee waan nadararee sanii moo ya jadi
Ama mee kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa gara keekiititti waan biraatti osoo hin dabrin jechaadha. Safwaanis waan dubbateen qabu as nu hordofi Safwaan. Safwaan waan dubbateen qabu. Bifa piraankiitiin onnee isaa addaan kunnee jirre jechaadha. Mee Safwaan osoo haa hafuuran fudhateen jechaadha. Uffata illee akkan jijjiiranne kan si godheenis nu beenneetumaan jechaadha. Jaartiin ammoo uffata illee jijjiiranne naan jennaan akkasuma haa dhufu ka jedhe ana jechaadha. Mee maaltu si dhagame jalqaba gammachuu kanarraa maaltu si dhagame? Gammachuu kana beeytaa dhibba lamaan naafee haflaa ajaa'ibaatiin godha jeetii yaadu jiraanu akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maashaallah hedduu namatti tola gammadeetiin jira wallaahi. Jaartii tantee taakkanatti halka guyyaa lama natti fakkaata. Guyyaa la aga takka hadhaa wali guyyaa lama ani fisiin waliin baanee waan adda addaa qophii tokko tolchaa turre jechaadha. Jaartii tantee akkanatti si dhokattee gammachuu kan keetii fi waan akkana si dhokattee si gammachiisuuf kana taatu mee maal jettaan? Wallaahi gammachuu gartee durirraa una gammachiisu jirti ammoo gartee taarraan tanaa daran hedduu gammadeetiin jira galatoomiin jaa wallaahi. Tole gara biraatiin waa'ee piraankichaa jechaadha. Piraankii jala sanitti ta'amee sirrifannoota mee maaltu sitti dhagahama? Jechuun sana ajaa'ibu manatti yoo beeyta mana kana kireeffattee maarreen kafallee maarree ana askara baasajjinaayee naan jaa beeyta. Akkasittiin haa maali baasajjinaayaan isaa wajjin dhufe ammas kilaasii kanaa meeqaniin seene kana osoo seenne khabiraas seenne kana seente jaanii bakka dirqetti bara arabticha boksii waliin naquu bichaa rifatte moo akkami? Akkamitti jechuun waan takka namni khalaxa yoo fi beekee rifata beeyta. Khalatan qabu as bulteesii fi jaartiin teeksisee siin jaallamne. Nama rifachiisa jechuudha. Kana fakkaataa maashaallah kabajamtoota hordoftoota keenyaa piraankicha viidicha ni arganna inneeti. Viidicha kaameraa keenyaa waraabnee jirru kaameraa warra hoteelaatiin waraabnee jechaadha. Kana mee kanarratti warroonni yaada qabdan Imar Ahmad. Andurarratti naaf yeroo keessaniif galatoomaadha. Garuu wanni inni jechuu barbaade yeroo baay'ee bakka sagantaatti kaan hin argamne sagantaa hedduurratti kaan hin argamne daawwattoonni keenya hundi keessan ni beeytanii walaakin sagantaa namaan jaalladhu irratti ni argama kun isa duraati. Kan inni jechuu barbaade jechuun gammachuu guddaan na dhagahame sagantaa obbo Ummu Afnaanii fi Abu Afnaan irra dhiyaachuu kiyyaaf baay'ee akkasumatti gammachuun na dhagahame. Walaakin garuu xiqqishoo wanti kun gartee gizee keessaaf uchi gaditti gizee piraank irratti hojjennu san akka nagaan xumuramu hedduu gartee yaani akka nagaan xumuramu habuufin ture. Kanatti aansuudhaan akka yaanne daran taheetiin xumuramee jira akka nuti yaanne olitti nu xumuramee kanaafuu gammachuun isaaniitis gammachuu keenyaan jechuu barbaada. Akkasumatti warra asirratti argame hunda galatoonfachuu barbaada. Hunda isaanii gartee warra gartee gammachuu kana qooddachuudhaan dhufe hunda isaanii gammachuun isaanii gammachuu keenya waan ta'eef waliin baga gammanneen jaanii gamanumaan isaa warra qophii kana nu dhiyeesseef baay'ee galatoomaadha. Karaan kun karaa gaariidha. Karaa hamilee walikkannuu hamilee jajjabeessuutiin jaanii baay'ee sun hundinuu daawwattoota keenyaanis galatoomaan jaawwara daawwatan. Gara biraatiin jechaadha yaada warri jalqaban wajjin ture akka yaasuuf illee ni jiran jechaadha namoonni hedduun kaameraa jalaaf gubbaan nu dhoosaa namicha ture keessaa isa tokko mee amma eenyuun irraa fuudhaa jaartii isaa iddoo isaa jaartii isaa buusee jechaadha inni kaameraa waan ta'eef jechaadha mee maaltu si dhagame qophii kanarratti mee ummata wanti dabarsiisuu jira? Qophii kana roon dhagahame hedduu takka na gammachiisee Ummu Afnaan Abu Afnaan gammachiisuu isiitiif hedduu takka gammade san caalaa ammaas 50 dhaquu isaatiif hedduun gammade akkanuma 100 deeynee inshaallah 100 kana caalaa akka goonu abdiin qaba. Ummu Afnaan garuu hedduu takka jaalattee Abbaa Afnaan hedduu takka nini isa akkasii jaalattu abdiin qaba. Akkanuma rabbi waliin umrii sinaa dheeressu. Galatoon ulfaadhu yaada keessanii. Gara biraatiin namoota hedduutu yaada kennachuudhaaf na bira dhaabatee jira. Carraa nama dhiiraatiif dabarsachaadha. Mee obboleessa kiyya. Waan si dhagame yoo gabaabs baay'ee gabaabs. Galatooma carraa naa kennuu keessaniif ani yeroo jalqabaatiif waan akkanaa kanarratti argamuun kiyya. Galatooma carraa naa kennuu keessaniif ani garuu waan akkanaa kanarratti yeroo jalqabaatiif argamuun kiyya.
guyyaarraa yeroo jalqaba argamu kiyyaan baay'ee itti gammadee haalli kun immoo haala nama jajjabeessu waan ta'eef baay'ee nama gammachiisa haaluma kanaan itti fufaasin jedha sammuu 50 seenuu isaatiif gammannee akkanumaan immoo 100 yoonni seenee kana daran gooneetiin qopheessina jechuun sin jedhati galatooma alfaataa sin jedha. Galatooma gara biraatiin ammas carraa dubartootaaf kenna. Aminatis. Aminas sirriitti dubbachuu qabdi. Sirriitti jeeshaniin irra bilbile. Hin kaafne sillee yeroo shan akka jirtu yeroo saniin nakke. Aminas guyyaa sirriitti dubbachuu qabdi. Kaniifillee sababa dubbatu qabdillee. Jalla action. Gammachuu guddaatu natti dhagamee jaalala akkana kabajaa gurguddoo akkana walii qabaachuu isaaniitiif hedduu itti gammadee jira hedduu nu gammachiisee jira isaan qofa osoo hin ta'in jaalala akkana namni yoo waliif qabaate hedduu nu gammachiisa kanaafuu hedduu itti gammadee jira ummu afnaan illeen abbu afnaan illeen akkanumatti itti fufaa jechuun barbaada galatooma. Bismillah shama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota marruu shoo hundi keessanuu gammachuu isaa tana hedduu wajji gammannee jirra 50 ga'uudhaan isinillee galatoomaa isinin jenna. Akkasuma jaalala isaanii tanallee ibsatuudhaaf umrii hedduu waliin horanii waliin bulanii jaa akkasii galatoomanii jiraadha. Galatoomi. Galatoomi. Mee Raayilli atis mee maal jetta yaada kan kee jechaadha. Qophii baay'ee qopheessinee turree baay'ee nurraa turtee dhufte mee gabaabsi yaada gara keekatti waan laatu. Baay'een gammadee jira duraan dursee subscribe isa 50 ta'uudhaan baay'een itti gammade ittaansuudhaan immoo umma afnaan naman dinqisiifadhu keessaa ijoollee waliin baradhes ijoolleen biyya kana waliin jiraadhes dubartii cimtuu dhugaan isin jira carraa argadhe ishii dinqisiifachuu kiyyaaf hangam akkan gammade hanganeedhee isiniif hin ibsu dubartii jaarsa ofii kabaju dubartii yeroo hunda jireenya ishiitiif halkanii guyyaa xaartu dubartii dadhabe hin jenne dubartii akka dhiiratitti ifa dubbattu dubartii fakkeessuu hin dandeenye dubartii dhugaa irratti murtoofte ta'uu ishiitiif baay'een itti gammada garuu oduun akka ishii ta'e natti tolan jedha dubartii cimtuus ta'uu ishiitiif baay'een galateeffadha kanaaf hordoftoonni marruu shoodha jaartii marruu shoo baay'ee cimtuu fi kabajamtuu waan taateef naa eebbisaa maashaallah irraa naa jedha jechaan jira warreen hordoftoota fi warreen hirmaattota taatanis baay'ee galatoomaa baay'een isin jaaladha kabajamaa ulfaadha jecha asuma irratti jecha kiyya xumuree. Galatooma ulfaadhu Raayil hamilee kennaafi garanatti illee ammoo namoonni hedduun aaraa jiran jechaadha tokko ammoo kaameraa namoonni hedduun aaraa jiranii namoota ammoo dursitee maaliif naan kennine jedheeti tokko ammoo asii nacciniin nataa ture beektani kanaaf rifadheetumaan sodaadhee itti kennaa jira mee yaada qabdu. Mustafa ila itti jammara jechaadha isa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota marruu show addagaa qophii addaatiin dhufnee jira akkuma qophii addaatiin dhufan afnaan qophii addaa biraankiidhaan akkasumas sofaan wajjiniin ture ani goodaa jechuudha. Baay'ee hojiirraa dhufeetti bas osoo beelli naa jeetu eessa deemte jedhe. Biraankiin naqaasiftee kaate kokkofaltee jirta. Biraankii jechuun akka animoon biraankii kanas biraankii illee natti fakkaanne asitti qophaa'anii turan natti fakkaanne garuu akka yaada kiyyatti. Bakka Imaar Ahmad dhumatu qophii biraankii godhaa jira laatee kan jedhu kana yaadee sammuu kiyya keessatti araboonni gamana gamas hin naqabu takkaas dhufees hin beeku wajjumaan dhufne akka wajjin dhufne kana asitti biraankii eenyu qopheesse kan jedhu sammuu keessa na seente yaani garuu qophii addaatiin isatti dhufanii jiru garuu daawwattoonni akkasumas afnaan qophii addaatiin biraankii addaatiin dhuftee gochuu isheetiin baay'ee ishiirraa gammannee jirra akkasumas waliin horaa bulaa akkasumas jaalalli keessan dabalaa habulu isiniin jenna nagaatti nuti. Mee useewaa mee atis kanaaf natti haaraan waliin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota marruu shoo. Awwaan dura irraa deemaa turelleen arginee firaankii ta'uu akkuma jettan amnal jinaayee geessu ta'uu arginee osoo argee garuu baay'ee nutti tola. Ammas daawwattoota hojii ilaalaa rakkoon qabu safaan immoo 50 guutuudhaaf mabruuk jedheenii jira. Isaan hundi keessan egaa ummafnaanis 50 akka guutu ji'a lama ji'a tokko keessatti abdii qabna safaan immoo 100 guutuudhaaf inshaallah qariiban
jaalalattee san immoo inshaallah rabbi isin atursiisu jedhaatu gammachuun keessan hundi gammachuu kennaa nagaatti. Kana fakkaata jechaadha kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa amma gaarummaa sagantaa keenyatti deemna jechaadha. Baay'ee gammannee jirra namoonni jiran hedduudha kan akkasii gara qophii keekaatti keekarratti deemis kaamerameeniin dhokate as bahee jira kaamerameeniin بسم الله الرحمن الرحيم أكاسيكا جرى يرتو خبريمتوتا فردفتوتا مروشو أكاسمتي دوران درسي خلين قلتهم فتشو فلو دعوة توتا كينيا جورا سوامني سبسكرايب قوتني وان كان كيكا في خنوندا سوامني نخو خاصي راندنا سبسكرايب قمش انت مسنين خبج سنيف خبجو جرى مالي مروشو خبجو تنجرو يجو سوامني وان سن بكديم تو سنتويتني اتانسي خلين قلتهم فتشو كبو هادافنا نيجو بو أبوي ميغوتي اتشبو دي علمو سوكبدو لفاتي وامي غلفاتي كيكه خنا تولچودا مغالا كيس ديمودان خغوتي دوران دورسي سين غلطون فد اتيانسي ماسي اتيانسي خنين غلطون فدو نما يادو وجي وليسن اكسوتي ادمنا خيا لمدا خطقفا مو شوفيره تيفي خمغالا كيس اوفاتوري خنين ديمي غلطون عبدي دان غلطون بسا ابشر ابشر اتيانسي نمنين غلطون فدو ماسي نما كوبي خنا تولچي كنا بريچي وان كنا سوفتي خنا تولچي سميا هذا من سيد اس بي بابا هورا بولا اناني سينغلتون فداچو اتيانسي خنينغلتون فدو ماسي داوتو تكا يجيدين جرا gammachuun kiyya gammachuu keessan jechuudha sababni marrushoo gammadee ilkeen isaa nu garsiisu jechuun anis ilkee isin garsiisu jechuudha sababni gammachuun isaa gammachuu tiyya saniifu wajiburaa holaa buraa saniifu kabajamtoota fardoftoota keenya akka yeroo muraasa keessatti subscribe kuma dibba gootanii ichi boodana arraan tanas goone kuma dibbaratti istaanbul godhu malla saniifu nufaana turan jaa so isinitti ndeeraddu horaa bulaa inshallah ewa ichi gubba goona waan dheertu san gubbatti horaa bulaa naganna tura ወለ እንደዚህ ሚስቱ ማለት ነው የመሩ ሚስት እንደዚህ ዝግጅት ስታዘጋጅ ያኒ ላንቺ ምንድነው ተሰማሽ አንቺ እዚህ ውስጥ ነው ያኒ ነበርሽ ከመጀመሪያም እስከ መጨረሻ ምን ተሰማሽ በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ይላል ኢንሻአላህ ከሚሊዮን በላይ ያድርስክ ነው ይባላል ከዛም በላይ ሆነክ ኢንሻአላህ ደግሞ የበለጠ ሙፋጃ ታረግልሃለች እንግዲህ እኛም እናረግላለን የዛን ጊዜ ደግሞ በዛን ጊዜ ኤጋ hordoftoota fi kabajamtoota marrushoo duraan dursee qophii akkana qopheessuudhaaf hedduun fi gammadee qophii tanatti aansee qophii tana abbaa mana hiyyaatiif akkana qopheessuudhaaf hedduun gammadee jechuudha inillee akkana irraa gammadu abdii guddaan qaba itti aansee namni galatoonfachuu fedhu duraan dursee Mustariyaa Jaafarii maaliif guyyaa jimmatarraa eegallee keeka kana akkatti qopheessinu haala kamiin akka mijeessinu isi wajji wal mari'annee mana keekaatillee deeyne jimmatarraa iccitiidha iccitiin tun naaf isi jidduu turte itti aansuudhaan warri akkana qophii akkanaa naa qopheessee fi takki immoo dikoora akkana akka tolchite duraan dursee Sumayyaa fi Umma Kaanuusi itti aansuudhaan namni gargaare Aminaadha isaan sadii kanaatu ila ganamarraa eegalanii jechuudha ila ganama saame kan bira dhufan manarraa eegallee ila asii isaaniin na hojii daddabaa jira alillee magaalaa keessa deemee abdii wajjidhaan waa bibbituudhaan itti aansee ammas namni galatoonfachuu barbaadu cimsee dhiira keessa abdiidha abdiin kareerraa eegalee jechuudha osoo dadhaben jayin magaalaa keessa kaleerraa eegallee naan deemaa ture ila ganama baanee hallee asrii gallee sa'a 9 ficnatti itti aansuudhaan sarraas akkasumatti osoo dadhaben jayin nafaana bahee nafaana deddeemaa ture hedduu galatoomin jaan obboleessa kiyya qaalii akkaanis kabajaa galatoomi itti aansuudhaan Yaasiin Abbaa Kaanos jechuudha innis haala qopheessee kaameraadhaan sa'aan na bira dhufee akkanatti haalaan akkanatti qophii teenya irratti hirmaatee akkanatti kaameraan umaruu isaatiin hedduu galatoomaan jaala itti aansee immoo
Rahelis sabti rahe galle chuda hala akamitti ko qopheessinu fi isinis naatte wal tokko bakka dadhabu isiti gaddu galata minja waluma galatooma warri asitti warri qophii kana irratti argame hundi keessanuu hedduu galatooma hedduun sin jaaladha akkanaan sin jaaga amma karaa sagantaa kee kaasti gara kee kaatti Maro. Duro do ke kam murin subscribe karo. Akala tu na. Action subscribe. Aku no subscribe karo. Singili lakaka singili lakaka singili idili sinkabu idiri singili lakaka singili idili sinkabu idiri Jalalento makani lili Foadi jalati zilzili Cireshe ganama firfiri Kilsi sargenjetu kikili Kuda shani dugdi singili Mana simboti ya chugara lukisa misiri Lakani shegu ya kiltimi Murgisi lamarran kitimi Achuma machofte illimi Ani durba jette dingili Achuma nankabe kifili Arake na fere dabili Nyatane bifabte digiri Namata sankabdu fikiri Abdarin kumbolcha tafki sitana ku kinkini Sabbatan jalqabee dawwalu bidadheetan dhufee baqqalu afeeruun barbaade shakkalu niitiitiyya dhoksee taaddalu kuma lamaan fixee kaffalu kan alaa quubsanii hammanaa baddalu wayyo maalan jedhaa gaafanta wayyo maalan jedhaa gaafanta wayyo maalan jedhaa gaafanta wayyo
kenne jechaadha sagantaan keekamu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaan kan keekamu dhumatee jira sagantaa biraa ture silaa sagantaa biraa ture jechaadha sagantaa kennaa ture ni dagatte jechaadha wanna akkana taateen akkana takku ta'e hin beeku qoy maal dagatte Kennaa dagachuu osoo hin taane hin binne maaliif inni waan yeroo hedduu waa bitachuu jaalatu maalirraa hin bitaa qoruu ni gaa hoteela fidiin kireessee. ni dagatte jechaadha mee jaartiin tantee waan akkanaa si qopheessite kennaa silaa kennamoo qabu dagachuu isiitiin maaltu si dhibee Kan daganneen beekawa. kabajamtootaaf daawwattoota kennaan ni jira jettee jirte jechaadha haati afnaan kennaa yoo qophaa'ee jirate. Ummata asuma sakkanat eeyyaa. Ina foto dimero da chahana visa foto ta daru foto kana fakkaata jara action kalas kaasera sagantaa galata ummaa ulfaadhu jennaan jechaadha wanti Kennaan itti aantu. hamilee kennaa fi warri as dhuftan kun jecha hamilee waamne Shittoodha. yoo beete bani yoo feete Mani adii dabaltu suyi. Ikkafat. Ikkaffatee kaadiyaan moo bani. Amine godhaga. keessaa ni dhufan dirqama raawunu bubbifamu Askara. Smart tuna. Shukran. kana fakkaata jechaadha Kennaan itti aantu immoo. Tabboon birooftu. Badii itti makan nisan. Inni bannu ni mu. waan baay'ee nama gammachiisu jechaadha. Kana fakkaata jechaadhaan kennaan haati manaa isii kennite waan baay'ee nama gammachiisu qubee harkaa kan godhatan sa'aatii kan mudawwara tasbiyaa kan qalama tasbiyaa jechaadha masbaa ka jedhamuun qalama kana guutuu kan akkuma dhufetti jechaadha haala kanaan bittee kennitee fi jirti baay'ee nama gammachiisa. kabajamtootaaf hordoftoota keenya dhuftee jirti. Baraftee zoidi. Hamilee kennaafi kabajamtootaaf daawwattoota keenya yeroo kennaan amma isiin kenne mana isiitiif kennite jechaadha. Guddatee osoo hin taane yaanni isaa baay'ee guddaadha jechaadha. Kennaan kennames guddaadha. Yaanni isaa waan mallaqatti hin ergamne waan taateef jechaadha. Hamilee kennuufii qabdan jechaadha. Warroonni maatii qabdan warri jaartii of jalaa qabdan hundi keessanuu jaartii teessanii jaartiin illee jaarsa keetiif jechaadha. Akkanatti hamilee kennuufii qabdan hundi keessanuu isaan kun isin barsiisuudhaan waan akkanaa godhan jechaadha. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna.